Ashamaa harka foonee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii masluutootaa tan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha nagaa jirtu kan nagaa kootan jira galata waaqayyoo isiniin jechuu jaaladha akkasumas viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnee jirra akkasumas viidiyoo kana obboleetti godanya koo tokkotu jira biyya kana keessa jiraatti jechuudha isheen nama turte naannoo Amaaraa Killileedha isheen biyya kana eega dhufte turtee jirti biyya kanatti suuqii qabdi jechuudha fakkeenyaaf suuqii Itoophiyaa irraa fidanii wantoota garaagaraa godhan qabdi dhugaa muudannoon ishee baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha mudannoo ishee tokko kan biyya Arabaa keessatti taatee fi kan biyya Itoophiyaa keessatti taate yoonatti baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha mudannoo kan biyya Arabaa keessatti taate qofa bicha isiniif hojjedha jechuudha miicayyoon tuni asatti biyya Arabaa kana keessatti hojii qabdi jechuudha suuqii banattee jechuudha suuqii banattee osoo hojjechaa jirtu hiriyoota baay'ee qabdi jechuudha ka inni warri ol barbaannamu tiree ijoollee shamarran Itoophiyaa kan taane jechuudha miicayyoon immoo ortodoksiidha bakka guyyaa sanbataa jettee fakkeenyaaf sanbanni hin jiraamu tiree suuqii guddaa qabdi mana tuskii damu uffata Itoophiyaa irraa ni fiddi qibaatii kan namni tokko gaafa suuqii banee wantoota baay'ee barbaachisaa ture kana mulu guuttattee qabdi jechuudha kazaani saati ishiin guuttattee qabdu kana ijoolleen immoo ala keessa hojjetanii jiru mitiire ka hiriyoota namni keenya biyya ambaa keessatti ol barbaada jechuudha ijoollee baay'ee hiriyoota baay'ee qabdi kazaan gizee ishiin akkasitti wantoota akkasii qabdu san akkanatti ishee jaalatu jechuudha kazaan namni guyyaa tokko rakkachuun isaa hin hafu mitiire namni guyyaa tokko nama ta'ee namni rakkanne hin jiru nama ta'ee namni biyyaa isin baane hin jiru nu hundi keenya biyya keenya baane biyya ambaa keessa jirra kan qabnu waaqayyo bichaadha dhugaa abdiin kee nama hin ta'in abdiin kee uumaa kee tokkicha siif haa ta'u waaqa si uume waaqa ardii kana irratti si uume qofa bicha jaaladhu eenyu olitti waaqayyo kee jaaladhu maalif haati kee abbaan kee obboleessi kee obboleettiin kee homaa siif hin godhan kazaan Itoophiyaan galee jette kaa osoo hojii kana hojjechaa jirtu Itoophiyaa galtee gaafa Itoophiyaa galtu rakkinni irra ga'ee kazaan deebite bifa aariitiin deebite gaafa isheen bifa aariitiin deebitu hiriyoonni ishii kun immoo akka Itoophiyaatti mudannoon irra ga'e dhagaanii jiru gaafa dhagaan isheen dammoo abbaa manaa qabdi ijoollee qabdi jechuudha ijoolleen ishee jajjabduudha ka kishinaan jettatti mucaan nagaa naannoo ka 18 micoon ka 10 wayite natti fakkaate jechuudha la micayyu banatti fakkaate micoon hangafa ka 18 jettee gaza gaafa isheen biyya Itoophiyaatti deebitu nama takka dhabe jette nama takka nama na bira dhaabbate aizoon anjir nama takka nabina anjette dhugaa nama takka nama na bira dhaabbate aizo obboleettii koo siif jirra nama naan jedhu nabi garuu isheen guyyaa sanbataa torbeedhaaf proogiraamii gootee daabboo tolchitee buna danfistee mana ishiititti laaka beeta kiristaanii deemanii yeroo deebi'an isheen qidaamee daabboo tolchitee waxee biddeessi laahoo ta'e ka biddee Itoophiyaa kun alarraa dhufaa fuutee isheen hin nagaddisi la ta'eefu tirii maaddii ishii akkasitti zaraggaatuuf sun gaafa isheen rakkattu nama biraa dhabde laala obboleewwan koo gaafa rakkanni nama biraa gaafa rakkanni dhugaa namni takka na bira hin dhaabbatu garuu kan na bira dhaabbatu eenyudha waaqa uumaa keenyaa tokkicha bichaadha waan biraa hin goone ji'a obboleewwan koo oggaa meeqa
hiriyoonni kee waggaa meeqa harka kootirraa maaddii kootirraa nyaatanii dhugan eessa jirta? Eessa deemte obboleettii koo naan hin jenne jette. Ji'a jaafan osoo aduu hin argin osoo ala hin ba'in si dhaadinoo haadha keenya qulqulleettii arsee kidaana birate ijoollee kiristaana taatan ni beektu. Qulqulleettii kidaana birate ji'a jaha. Achi taa'een aduun natti bari'a jette. Achi taa'een biiftuun natti lixxe jette. Biddeen na fida jette. Biddeen gaafa fidu biddeen shaaggatee tanaan fuudhees beelitti gata jette. Hiiqaa na fida jette. Hiiqaa gaafa fide namni takka hin fudhatu jette. Ji'a jahaaf hiriyyaa takka biraa dhabe. Dhugaa yoo ishiin jettu aniin ja'anii keessi kiyya baay'ee tokko natti dhaga'a. Idaa gaafa harkaa qabnu nama hunda nu jaalata. Idaa gaafa namaa laannu nama hunda nu jaalata. Idaa gaafa harkaa dhabne immoo hunduu nu gatee nu bira darba. Ani dhugaa waaqayyoo jechuudha baay'isee natti dhaga'ame jechuudha. Humna ol natti dhaga'ame. Oduu isin ta'e muudannoon akkanaa oduu isinirra ga'e akka obboleettii keenyaa kanatti dhaabbattanii ji'a jaadhiisi guyyaa ja'a obsitu hin beekan hin obsan. Amma obboleewwan keenya tokko gaafa muudannoo wayirra ga'e xaboo jette utaalteetuma fooqirraan gaduuf darbiti. Xaboo jette elektirikii qabattee lubbuu ishii dabarsite. Xaboo jette shutaa ofitti gooti. Xaboo jette qoricha dhuddi. Keenya kana jechuudha. Garuu akka obboleettii keenyaa kanatti namni cimee muudannoo kana hunda darbu hin jira. Dhugaa dhibbaan dhibbatti ani garuu anuma mataa kootiin hin beeku. Dadhabduudha kana nan godha hin jedhu. Maalidhaaf asii jechuudha. Obboleettiin koo kun kana hunda dabarsitee iddoo kana geesse galata waaqayyo anugaa na ajaa'ibde jechuudha. Dhugaa kana muluu keessa darbee tanan iddoo kana ga'e. Ammallee suuqii hin qabdi hin dhaabne ammallee akkasumatti hojjechaa jirti. Ammallee garuu akka duraan iseettillee gabaa yaa dhabdu malee akkasumatti hojjechaa jirti jechuudha. Wanti akkanaatiin namarra ga'a obboleewwan koo. Gaafa qabnu hunduu nu jaalata. Gaafa dhabne hundi keenya yoo garagaranii nun ilaalanii. Sababa saniifiyyuu gaafa qabdus gaafa hin qabnes uumaa kee hin irraanfatin. Waaqa si uume hin irraanfatin. Osoo qabdus osoo hin qabnes waaqayyo kee uumaa kee galateeffadhu. Osoo ishii sa'aatii sanitti osoo qabdus osoo hin qabnes waaqayyo ishiitiif jettee nyaata kana namaa laatuu baatte dhugaa bakka kana hin geechu. Garuu gaafa namoonni ishii gatan waaqayyo ishiidhaaf utubaa ishiidhaaf ta'e durallee utubaan keenya waaqayyo tokkicha. Birtaatii waaqayyootiin humna waaqayyootiin iddoo kana geenye malee humni kiyyaaf kee omaa ani humna hin qaba hin jedhu. Humni keenya waaqayyo tokkicha kan uume kan nu faxare uumaa keenya bichaadha. Humni keenya qulqulloota, humni keenya wareegamtoota malee namnumaa nuuf hin godhu jechuudha. Nama abdatina, namni kamtoodha, namni sin gatee deema, namni nu gatee deema. Garuu abdiin keenya waaqayyo tokkicha bichaadha. Kan bifa isaatiin nu uume, kan hafuura isaa nuuf kennee nu uume waaqa keenya uumaa keenya tokkicha bichaa galateeffadhaa malee nama tokko hin abdatina. Abdii keessan namarratti hin godhina. Osoo wanni barbaadaman haadha keessan, abbaa keessan, obboleettii keenya, obboleessa keessan, goddanyaa keessan, abbaa manaa keessan abdii irratti hin godhatina. Waaqayyo tokkicha bichaa irratti abdii godhadhaa. Dhukkubsattu kan si maaru waaqayyo, rakkattu rakkina keessaa kan si baasu waaqayyo. Namni tokko gaafa maallaqa si riqeeche jaalatee si li'eeche sitti fakkaatin. Waaqayyo nama sanirra bulee rakkina keessarraa si baasuuf gaafa dhukkubsattee namni balaa nama tokko sitti fayyite nama sanii moti kan si fayyite nama sanirra bulee waaqayyo si fayyise malee gaafa tokko gaafa beeloftee namni si laate nama sanii moti kan beela si baase waaqayyo nama sanirra bulee beela si baase jaalata jibbee waaqayyo nama kana godhi yoo sin jedhu hin goota jechuudha.
ስለዚህ ኡማ ኬስኛ yaadachuu qabna hundumti keenya iyyuu siniin jechuu jaaladha viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii godhaa mudannoo micayyoo kana bichaa mati viidiyoo kan biraallee hojjedhe isin fangalakkisa haga viidiyoo biraatiin walitti deebiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaarra naa oola